السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل هردفتو تقينيا إيجا قويا أرلي سجنتات إنتلا قينيا تنتلا كرولوس أورهان كتا كولا نفا بيسلام مفادا قبلني رفني تجرها إيجا تنتلا قينيا كان الراقي ستي وانتوني نتي إلى لو أورهان لقمة بورصة أركتي تجرها كان جامودا يو كان بورصة إنجفتي جرا كان جامو كان ولين لالوتا أكسو مكان مول قبتي هكتارو لبون جرامو دوئي تجرا أكسو مسارو زلين لبون نجرا كان جامو كولين تبنوتا كانت أنصران بورصة أورهان بفا أكمين أركتشو دنده يو كان arkatute jechuudha. Kanaaf akkasuma wantoota tokko kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo keenya haga dhumatti akkan waliin turtan asumaan isin afeerraa warroonni chaanaala Oroorikar dhibbakeedha faaroo taatan chaanaala YouTube keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo notificationaa kana banuudhaan oolirra kaadhaa isin jenna. Akkasuma warroonni biyya keessa jirtan viidiyoo keenya kana VPN banachuudhaan akka nu daawwattan asumaan isin gaafanna. Kanaaf viidiyoo keenya jalqabuudhaan duratti intro gabaabaa booda walitti jechaana. Egaa walitti chaaniiti jirra xiinxala keenya kan arraa keessatti wantoota tokko kan ilaallu ta'a. Waa'ee buursaa injifachuu Orhaan irratti yoo xiyyeeffanne bareedaadha jee yaada. Akkuma filima keessatti mul'atutti egaa buursaa Orhaan akka injifatee jiru achi keessatti baay'ee mul'ata. Kanaaf buursaa injifateeti jira. Buursaa kana injifachuudhaaf haalata akkamiin injifate waan jedhamu kan dubbannu ta'a. Garuu ammoo buursaa kana keessatti namoonni tokko Alaaddiin gahee guddaa taphate naamin jedhaniiti jiru. Garuu eeyyeen taphateeti jira. Boolla gara jalaatiin seenuudhaan boolli illee itti jigee isaaf loltoota jechuudha achi keessaa baheeti jira. Garuu ammoo buursaan karaan isin ittiin injifatamte karaa nageenyaatiin injifatamte. Yeroon akka isin injoo seenaa keessatti illee bakka kana Mahammad Bozraqfaan karaa bifa hariifaan yookaan bifa akka seenarra jiruun hojjetan jedhameeti jira. Namoonni baay'ee illee kana irraa gammadaniiti jiru waan ta'eef buursaa karaa nagayaatiin akka kennamte seenaa keessatti illee akkasuma jirti. Orhaan illee karaa nagayaan akka seenee jiru ni mul'ata jechuudha. Buursaa karaa nageenyaatiin injifataniiti jiru. Garuu akkamitti akka injifatan kan dubbannu ta'a jechuudha. Buursaa injifachuudhaaf beelaan yeroo meeqa yookaan waggaa meeqaaf goolama irratti ijaaraniiti turanii waggaa meeqaaf dilli sun guutuun irra ture. Akkasuma Saaroozilleen bool achi keessaa bifa baqaatiin bahee bifa baqaatiin deebi'u ture. Hektaar faan osoo dhufuu baatanii bifa nageenyaatiinis numa injifata ture. Garuu hektaar faan dhufuudhaan xiqqashoo filima kutaa achisiisan malee isaan sila hagas mara akkasitti wanta hin goone. Garuu ammoo bifa nageenyaatiin kannameeti jira. Yeroo ammaallee bifa nageenyaatiin injifateeti jira. Alaaddiin faallee boolli allayyaa jalatti itti dhootee jirti. Garuu ammoo boolli sun itti dhootullee bikka sanni darban jenneeti yaannaa akka xiinxala keenyatti. Akkasuma gaa xiinxala yeroo darbee keessatti dubbannee jira jee yaada. Xiinxala yeroo darbee keessatti waa'ee Usmaan du'uu irratti jechuudha. Usmaan erga boqotee awwaalame booda seenaalleen akka jirutti odeeffannoo buursaa akkuma dhaqqabeetti yookaan inni akka buursaa keessatti awwaalamullee dhaammatee waan tureef kanaaf jechuudha dirqama Usmaan erga du'ee qabriinsaa eessa ta'uu qabdi yookaan bakki inni itti awwaalamu buursaa keessa ta'uu qabdi. Kanaaf akka injifatu dirqameenneeti turre akkasuma injifateeti jira. Usmaan du'uu irratti osoo injifachuu baate illee dirqama injifachuu qaba yookaan seenarraa maqama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni illee injifateeti jira. Kanumaan wal qabachuun waa'ee hektaar illee namoonni baay'een gaafachaati jiru. Hektaar akkamii inni noo du'ee moo lubbuun jira waan jedhamu garuu akka xiinxala keenyatti hektaar waan du'ee jiru nu fakkaata. Maaliif jennaan Orhaan yeroo fardaan ce'aa jiru tokko loltoonni mana amantii isaanii san jechuudha ilfoormiin isaaniitu ni beeksisti. Loltoonni sun isa afaanitti bahaniiti jiru waan ta'eef loltoota san isaa qaqqalu jiru ni mul'ata. Akkasuma gara dhumarratti illee nama tokko duuka isaa fiigu jiru ni garraa. Namni sun hektaar yenneeti yaanna. Hektaar tarii du'uu danda'a yenneeti yaanna. Kanaaf hektaar achi keessatti ni du'aa yenneeti yaanna. Akkasuma waa'ee Filaaviyuusii wal qabatee Filaaviyuusii fi Faaximaadhaan wal qabatee namoonni baay'een hoogganaan tokko akka amantii Islaamaa qabatu namoonni baay'een ni dubbatanii hoogganaa san keessaa Filaaviyuus ta'uudha shakkinaa jechuudha. Kanaaf waa maraafuu waa'ee Filaaviyuusii fi odeeffannoo Filaaviyuusii wal qabatu kamiyyuu mee qabannee isiniif dhufna. Filimni Kurulus Orhaan torbee kanallee hin jiru waan ta'eef inshallah jidduutti viidiyoo takkamee qabannee ni dhufna. Isinillee yoo akka qabannee dhufnu barbaaddan koomentii nu godhuu hin dagatinaa isin jenna. Kanaaf irra guddaan beeksisni lammaffaatiif takkaffaallee wanni irratti xiyyeeffatu waa'ee buursaa injifachuu qofa. Kanaaf buursaa ni injifataa jenneeti yaanna. Kanumaan wal qabatee ammallee waa'ee Aspoorjaatii fi Aspoorjaan Orhaaniin akka buursaa hin injifannee buursaan waggaa 900 biyya teenya turte minaamin jechuun turte. Kanaaf buursa isaa fi Aspoorjaan wal dhabanii kan jedhamu irratti ammoo wali hin dhabanii yeroo saniif wali mufachuu hin dandeenye. Garuu ammoo gara fuulduratti haadha manaa isaa waan taateef jechuun waan ta'uuf deemtuuf numa injifateeti yaanna. Kanaaf viidiyoon keenya kanarraa kanaaf fakkaata gabaabsinee isiniifinne. Yoo viidiyoon kun isinitti gabaabbate yookaan kana caalaa akka dheeratee ibsi bal'aan kan nama yoo barbaaddan koomentii nu godhuu hin dagatinaa. Haa dheeratu ja'atii nu barreessaan isiniin ja'a. Kanaaf viidiyoo biraa hanga qabannee walitti dachaanutti turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna.